Refi Gachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii keessa socho'u waraana faashistii PP barbadeessuun beekame. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo waraana PP irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aan adabaa kan jiru yoo ta'u, gariin immoo madoo salphaa fi ulfaataan adabamuu isaanii himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa geggeesse kanaan meeshaalee garaagaraa boojee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuun isaas beekameeti jira. Bal'ina odeessa kana qabannee jirra, hanga xumuraatti nu faana tura. Haleellaa diroonii mootummaan Abiy uummata nagaa irratti geggeessaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo balaaleffate. Waraanni bilisummaa Oromoo waraanaan dadhabnaan uummata nagaa haleelaa jiraachuus saaxileetii jira. Weerara Oromoota Walloo irratti qindoomina qaamota garaagaraan baname irratti ABO'n ibsa baaseen iccitiiwwan garaagaraa saaxilee jira. ABO'n weerara kana cimsee balaaleffata. Humnoonni weerartoota tattamaan kutaa Walloo keessaa akka ba'anis waamicha taasisee jira. Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa Eebila 25 2022 kan guyyaa har'aa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanaala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan komentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa waliin turtii gaarii. Refi Gachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii keessa socho'u waraana faashistii PP barbadeessuun beekame. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo waraana PP irratti tarkaanfii fudhateen hedduu du'aan adabaa kan jiru yoo ta'u, garii ammoo madoo salphaa fi ulfaataan adabuun isaa himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa geggeesse kanaan meeshaalee garaagaraa boojee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuun isaas beekamee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa Konyaa Gujii lola lukeelee diinaa irratti baneenii aanaa Bulee Horaa ganda burqaa Eebbalaa ejersa Foora iddoo addaa Haroo Dannabaatii fi magaalaa guddittii godinichaa Bulee Horaa ganda Duwwaa Lamaa iddoo addaa Doolchaa irratti tarkaanfii fudhateen hattootaa fi saamtota uummata Oromoo 15 ajjeesuun sagalammoo maloo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu beeksise. Aanuma Bulee Horaa ganda Qilleensoo Mokkonni Sarraa gara godina osoo isin sochootu rukuttaa haxxee sadii irratti rukuteen leellistootaa fi tumsitoota Impaayera Itoophiyaa kan garaa fi jettee seenaa wallaaltee ajajoota isaanii dabalatee 24 battalatti yommuu ajjeesu 15 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Guyyuma kana kokkee godina jala seenuudhaanii gootichi abbaaqa sareelee foolii qofaan ari'uun waajjira mandhee majoo abiddaan daaraa godhee jira. Gama meeshaatiin motora Taayigerii tokko irraa booji'uun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Dhumaatii dhumte kana sababeeffachuudhaan waraanni shiftaa Abiy Ahmed uummata nagaa dhiiga nama keenya baafanna jechuudhaan nama sadii battalatti yommuu ajjeestu tokkommoo rasaasaan rukuttee du'aa fi jiru gidduu jira. Kan du'an Manguddoo Gumii Daannii Buchee ganda Bardaayee Cabbiitti, 2 Elemaa Guyyaa Huddeessaa ganda Dibbisaa Woggoo, 3 Kurnii Taaddasee Gobbuu ganda Murii Turqumaati. Kan rukutame Gaashee Edemaa Jaarsooti. Lolli hanga bilisummaatti itti fufa, injifannoon hidhannoo qofaan dhufa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Gujii. Haleellaa diroonii mootummaan Abiy uummata nagaa irratti geggeessaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo balaaleffate. WBO waraanaan dadhabnaan uummata nagaa haleelaa jiraachuus saaxilee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Bunaa ganda Barat ganda Doggomaa Kibbiitti guyyaa dheengaddaa haleellaan diroonii uummata nagaa irratti raawwatamu waraanni bilisummaa Oromoo hime. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii haleellaan kun raawwatamu dura waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa sossoo ganda Dabaqaa fi Kaabii jedhamutti waraana mootummaa irratti
injifannoo galmeessaa turuu eereem. Sana booda heelikooptara reeffa kaasuuf gara Abuunaa Gandabarat dhufee hordofuun gaafa bariitaan haleellaan qilleensarraa hawaasa nagayaa irratti raawwatamu lubbuun namoota nagayaa baay'ee darbeera jedhan. Haleellaa kana baqachuun hawaasni nagayaa holqaa fi bosona keessatti gaagaamaa jiraachuutu addeeffame. Odeessa birootiin godina Shawaa Kaabaa aanaa Kuyyuu ganda Xaayii Wilincootti tarkaanfii ofirraa qorachuu waraanni bilisummaa Oromoo fudhateen waraana mootummaarraa 15 ajjeefamuu fi 20 ammoo madaa'uu Odaa Tarbii himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa godinuma Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo naannawaa magaalaa Ooseetti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa 8 ajjeesuu fi 15 madeessuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana ibsa baaseen torbeewwan 3 darban waraana mootummaa hedduu fixuu fi injifachuu ibsee ture. Weerara Oromoo Sawwallooratti qindoomina qaamota garaagaraan baname irratti ABO'n ibsa baaseen iccitiiwwan garaagaraa saaxilee jira. ABO'n weerara kana cimsee balaaleffata. Humnoonni weerartoota tamaan kutaa Walloo keessaa akka ba'anis waamicha taasisee jira. Mootummaan paartii Bilxiginnaa Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu ka'umsuma haaromsa ideoloojii fi piroojeektii Minilik lammaffaatiin geggeeffamaa jira jennee amanna kan jedhu ABO'n. Kunis fedhii daangaa babal'ifannaa garee finxaaleeyyii jajjabeessuu fi daangaa sabaa fi sablammootaa cunqurfamoo Itoophiyaa kanneen biroo gadi xiqqeessuu fi gatii dhabsiisuu dabalata jedhe. Ideoloojii balaafamaa kana keessatti mootummaan Bilxiginnaa paartii uummatootaa cunqurfamoo hundarra dhiibbaa geessisaa jira. Daangaa babal'ifannaa gartuu aangoorra jiru ammoo ittuma bal'isaa jira jedhe ABO'n. Adeemsa kana keessatti naannoleen akka Oromiyaa, Beenishaangul Gumuzii fi Tigraay kanneen naannoo Amaaraan waldaangeessan hedduun isaanii rakkoof saaxilamanii jiraachuu ibse. Addattamoo Oromiyaa kallattii kaabaa ba'aa fi lixaan daangaa hedduun haleelamaa jiraachuu himuun qabiyyeen lafa Oromiyaa itti fufiinsaan weeraramaa jiraachuu ibse. Bilishaan mootummaa naannolee kanneen paartii badhaadhinaa waliin gamtaan hojjetanii fi waraanni Eertiraa waggoota 3 fi walakkaa darbaniif waraana mancaasaa fi addaan hin cinne kanarratti bifa dhaabbataadhaan hirmaachaa jirus jedhe. Waraanaa fi ajjechaa namoota nagaa tooftaadhaan geggeeffamu kun akkasumas duulli daangaa babal'ifattoota kanneenii yeroo bulchiinsa Abiy Ahmed gara aangootti dhuferraa eegalee itti fufee jiraachuu ibsuun ajjechaa fi buqqeensi yeroo ammaa namoota nagaa Oromoota Walloorratti geggeeffamaa jiru guddoo yaaddessaadha jedhe ABO'n. Yeroo kanatti mootummaan naannoo Amaaraa mootummaa giddu galeessa waliin qindoomuun Oromoo nagaa Walloorratti waraana bal'aa labsee jira. Oromoon Walloo haleellaa gareewwan shororkeessaa milishaa Amaaraa fi Faannoo Amaaraa mootummaan deeggaramaniin akkasumas gartuuwwan isaan waliin hidhatan qabaniin haleelamaa jiru jedhe. Ajjechaan Oromoo Walloorratti geggeeffamaa jiru sabummaa irratti kan xiyyeeffatee fi ummaticha buqqisuu kan kaayyeeffate ta'uun eeruun weerarri kun yeroo baatii Ramadaanaa babal'achuun matumtisaa gara jabinaa fi cubboo sirni aangoorra jiru Oromoota Walloorratti qabu mul'isa jedhe. Gareen aangoo harkaa qabu kun wayita isaan soomarra jiran kanatti namoota nagaa fi qulqulluu ajjeesuun amantaa musliimaa irra hedduun Oromoota Walloo hordofan gadi xiqqeessaa jira. Kunis qajeelfama bu'uura bulchiinsa Impaayera Itoophiyaa ittiin ijaarame afaan tokko amantaa tokko biyya tokko kan jedhu sana tumsa jedhe ABO'n. Dabalataanis Impaayera Itoophiyaa humna raayyaa ittisa biyyaa eegdota Riippaabilikaa loltoota Eertiraa fi garee daangaa babal'ifannaa Faannoo Amaaraa 80 ol ta'an bobbaasuun kutaalee Oromiyaa biroo keessatti waraana weeraraa bal'inaan geggeessaa jiraachuu eeraa ibsi kun. Loltoonni bobbaafaman manneen jireenyaa uummata nagaa madda galii isaanii beeladoota midhaanii fi midhaan ooyiruu jiran kan guban yommuu ta'u waraanumti kunis daa'immanii fi maatii Oromoo lafa isaan irraa dhabamsiisuudhaaf wixineeffamee jedhe. ABO'n weerara kana cimsee balaaleffachaa humnootni weerartoota tamaan kutaa Walloo keessaa akka ba'an waamicha dhiyeesseetii jira. Gareewwan Amaaraa fedhii daangaa babal'ifannaa kanarraa koof qusatan loltoonni Eertiraa Oromiyaa keessaa akka ba'an
mootummootni naannolee fi milishoonni sabaa fi sablammoota cunqurfamoo kanneen duula daangaa babal'ifannaa garee finxaaleeyyii kanarratti hirmaachaa jiran walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaachuu akka dhaaban hubachiisee jira. Yeroo ulfaataa kanatti Oromoon Walloo mana maatii fi qabeenyaa keessan tokkummaan dhaabbattanii akka eeggattan hawaasni Oromoo bal'aanii fi lammiileen Oromiyaa biyya keessaa fi ala jirtan bulaa keessan Walloo cinaa akka dhaabbattan waamicha isiniif taasifna jedhe ABO'n. Hawaasni idil addunyaa fi jaarmiyaaleen mirga namoomaa gareen aangoo mootummaa Itoophiyaa of harkaa qabu aangoorra bubbuluuf jecha sarbamiinsa mirga dhala namaa fi waraanaa qindaawaa labsuun gochaa lubbuu namaan taphachuu fi biyya diiguu gaggeessaa jiru akka dhaabuuf dhiibbaan akka taasiftan irra deebiin waamicha taasifna jedhe ABO'n. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanaala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.